Barnoota ammas barnoota dhaloota barateetti mirgisaati falmata. Biyyattii barnootaa fi teekinooloojiin gahuumti biyyootaan guddatan waliin hiriirti. Naannoo Oromiyaas nan baratee hanurachuuf baran qurbaatti biyyaalessaa kutaa 12 kutaa 8 barattoota 1,683 qopheessuun hojjechaa jiru. Ragaan biroo barnoota Oromiyaa irraa argan hin mul'isu. Bulchiinsi magaalaa Shaggaree kutaa magaalaa Sulultaatti kan argamu kan duraatti argamnu immoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa Sulultaatti bara 2015 keessatti qophiin barattoota bara kana maal fakkaata? Barattoonni akkamitti qophaa'aa jiran? Qabxiin bareen gaddaa ta'e tokko nama gaddisiisa. Haa ta'u malee nu immoo sarara baranneeti worksheetii hojjechaa jirra. Kan kutaa 9 jalqabee gara 12 immoo dubbisaa jirra jechuudha. Nan danda'a waan tokko nan hojjedha nan danda'a ilaalcha jedhu fudhannee kaaneera. Qabxii ani fiduu barbaade qabxii 100 yaada. Wanta kutaa 9 kaasan kutaa 12 jiru hundumasaa yoo dandeenye dubbisuu kabar gochuun nurraa eegamaa jechuudha. Barsoonni man barumsa sadarkaa lammaffaa Sulultaa dubbifneelleen barattoonni qabxii gaarii akka fidanii fi barnoota jajjabeessaa xiinsammuu isaanii ijaaru deeggaraa jiraachuullee himu. Gaafa 100 baasee isaaniif kennee isaanii gashaa kan hin booda yeroo boqonnaa kiyyaarsa godhee shiiftii alatti jechuudha yookaan immoo poolisiin akkuma xumureen kabar gochuudhaaf gaafa adda addaa kennee fi isaan bira ture akka isaan bira ture immoo kilaasii keessatti akkuma irraa agartan kan isaan qophaa'anii bifa gaafii deebiitiin sababa isaa wajjin maaliif dhiyaa ta'ee maaliif baa ta'ee kan jedhu yeroo qabnu wajjin. Durtaamman barumsa sadarkaa lammaffaa Sulultaa Bitizaazuu Mirreessaa immoo dura sammuu isaanii irratti kan hojjenne sammuu isaanii yeroo jennu barataan keenya itti amanuu qaba. Tiitoraalii kennamuuf meekaappii kennamuuf sanbata qidaamee as turee qo'achuuf akkasumas shiiftii isaa malee deebi'ee qo'achuuf yookaan immoo dabaree ganamaati barata yoo ta'e as turee qo'achuuf itti amanuu qaba waan ta'eetiif darbees immoo hanni akka amala hin taane akka ta'e barataan keenya itti amanee cimee akka hojjetu. Itti gaafatamtuu wajjir barnoo kutaa magaalaa Sulultaa Burtukaan Negaash kutaa magaalichaatti bara kan qormaata biyyaalessaatii fi barattoonni akka qophaa'an xiinsammuun isaanii akka tasgabbaa'u hojii abdachiisaatu hojjetamuu jira jedhe. Akka kutaa magaalaa keenyatti barataa 171 qofa kan nuti bara darbee dabarsine kanaaf maal jedha waan kana akkamitti xiiqee dubbisuu qabaan jedhu san erga barataa mariisisnee booda barataan hundi bifa xiiqii fi duulaan ni dandeenya ni darbinaa mul'anni jedhu akka keessa isaaniitti uumamu qophii worksheettiiwwan adda addaa qopheessuu naannoo gaafilee 7,000 olii akka haayiskuuliin nuti qabnu tokko barattoota kanaaf qophaa'ee barataa bira ga'ee. Itti gaafatamaa wajjir barnoota magaalaa Shaggaraa Abba Firkiyyaa haasa'uun. Kitaabilee wabii fayyadamanii uf qopheessuu irrattis hanqinni akka jiru. Kana qofatu hin ta'in mana dubbisa kitaabaatti fayyadamuu irrattis riilaktansiin fedhii dhabuun akka jiru ilaalle. Kanaaf mana dubbisa kitaabaa galanii akka dubbisuu danda'an kitaabilee wabii akka fayyadamuu danda'an worksheettii barsiisan qopheessu sana akka shaakaluu danda'an. Hoogganaa taanaan biroo barnoota Oromiyaa Dr. Bultoo Saayirkoo immoo. Barattoota sadarkaa kutaa 12ffaa kan fudhatan 223 fi 147 barumsi bara darbee irratti bu'aan qormaata argame suni barnoonni keenya rakkoo keessa akka jiru nu argisiise. So yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa keessatti kana keessa akkamittiin bahuu dandeenya kan jedhudha yaalii kan nuti goone. Inni yeroo dheeraa akkuma jirutti ta'ee yeroo gabaabaatti maal gochuu dandeenya barattoota bara 2015tti qorumsa fudhatan maal goonee qopheessuu dandeenya kan jedhu sadarkaa biirootti rakkoo isaa irratti edda mari'annee walii gallee rakkinichi kan qaama biraa osoo hin ta'in rakkooma keenyadha jennee fudhannee isarratti karooradha kan qopheessine. Rakkinichaaf far barbaaduufis jiran Dr. Bultoosaan karoora yeroo gabaabaaf dheeraa qabatanii hojjechaa akka jiranis dubbatan. Task Force sadarkaa hundatti hanga mana barumsaatti dhaabbate Telegram chaanaalii 3 qophaa'e. Inni tokko hooggansi qofti kan ittiin communicate wal godhudha. Inni lammaffaa Task Force kan ittiin communicate ta'udha. Sadaffaa immoo randomly manneen barnootaa adrees goone barattoota manneen barnoota sana dura bu'oota isaanii silkii isaanii waatsaappii akka isaan banatan ta'ee communicate haalatti goonetu jira. Qormaati biyyaalessa baranaas harki 50 interneetiin kan kennamu yoo ta'u kanneen hafan immoo akkuma armaan dura yuunivarsiitii keessatti akka kennamus ragaan biroo barnoota Oromiyaa irraa argannes hin mul'isu.